Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoonni maatii Abdurriitiich miidiyaa chaanaal bagarra deebiin gara Abdurriitiich miidiyaa chaanaalitti nagaan dhuftan isiniin jecha barnoota keessan kan chapter 5 irra addaan isin dura aadichite chapter 5 very wide waan ta'eef hedduu bal'aadha. Mummurree isin biraan gahuudhaaf haal dure jiru isiniif mijjeessinee jirra. Wal faana isiniif finnee isiniif xumurree kara maalitti isin dabarsina kara chapter keessan kan hafee chapter 6tti isin dabarsaa jechuudha. Inni hafe maali? Inni hafe eessarra kan dabre iddoo kanatti dhaabneen isaa jechuudha. Accordingly, in progressive tax asirra dhaabne jechuudha. Progressive tax. Progressive tax is one of those is the higher income pay higher share what of tax out of income compared to this what to those with lower income. Kanarra dhaabbataa jechuudha. Kun kanumaa jechuudha. Kun maali? Progressive tax inni jenneen kun jechuudha. Haluma kanaan gibirri progressive ka jenneen kun jechuu gibirri tarkaanfataan kun galii olaanaa qaba. Kanneen kana keessatti galii gadi aanaas qaba. Wal keessatti mixture jechuudha. Isa waliin wal bira qabnee yeroo ilaallu jechuu yeroo ilaalamu galiin isaanis galii isaanii keessaa qooda gibira olaanaa kan kafalan ta'uu isaati. Gartee galii gibira olaanaa kan kafalan ta'uu isaati. Eenyuun progressive tax jechuudha. Inni higher jechuudha. Inni kun ammoo proportional tax. Proportional tax oo maali? Proportional tax is what? One of the one of what where everyone pay the same share of tax of regardless of what income level. Sadarkaa galii gibiraatti gibira maali wal fakkaataa jechuudha. Inni kun itti aanu kun maali proportionaliin kun jechuudha. Sadarkaa galii gibiraa kamuu keessatti jechuudha. Ilaalamni isaa maali akka maali wal fakkaataadha jechuudha. Kan wal fakkaatu kafalamu akkuma isa reefuu jechuudha. Horizontaali jenneen san jechuudha. Haala kanaan there are what average tax rate in the same at all. Average tax rate in yeruma kamuu wal the same as wal qixa jechuudha. At all income jechuudha. All income level jechuudha. Put in simply everyone pay the same percentage of income tax jechuudha. Gartee khairummaa wanni biraa takka hin jiru. The same wal fakkaataa kafaluu isaa jechuudha. Inni itti aanu maali? Regressive tax. Okay? Regressive tax is what one of where those with high income pay lower share of income is what income taxes than what those is lower income jechuudha. Gabaabumatti high income pay lower share of income in tax than those is the lower income. Okay? Haala kanaan kan kafalamu jechuudha. Kun regressive tax gisee jennu jechuudha. Regressive kun maal irratti dhaabbata? Haala kanaan yoo ilaaltu jechuudha. Mala dandeettii ati gibirri tokko jechuu duubatti deebi'a. Regressive tax yoo jennu duubatti deebi'a jechuudha. Warri galii olaanaa qaban kanneen galii gadi aanaa qaban caalaa qooda galii gadi aanaa gibira kana kan kafalan jechuudha. Waan biraa miti. Sirriitti adda progressive tax nama fakkeenyaaf progressive tax jechuun warri gatiin isaanii gatii olaanaa qaban
warra galii gad aanaa qaban kana caalaa maal godhu qooda galii gadi aanaa gibiraa kanaa kan kafalu jechuudha. Asirratti giddu galeessaan gibirri yeroo galiin isaa irratti dhaabbatee kan xiinxalamu jechuudha wanni kun jechuudha. Namoonni akkanaa kun galii isaa olaanaa qaban galii isaanii keessaa dhibbentaa gadi aanaa gibiraa ni kafalu jechuudha. Warri gibirri galiin isaa gadi aanaadha gibira olaanaa kafalu jechuudha asirratti wanni kun laalfaalla. Wanni kun isin harka waliin iddoon kun iddoo konseptiidha jechuudha. Sirriitti adda baasi. Hootu raansiif deebi'a na hordofi. High income warri high income qaban galii guddaa warri qaban pay lower gartee pay lower sheerii kafalu jechuudha. Income in tax maal kafalu lower xiqqaa kafalu jechuudha. Gibira xiqqaa kafalu. Zeen ammallee warri lower income qaban jechuun maas average warri lower income garii xiqqaa qaban gibira guddaa kafalu. Amma gaaza average tax rate is what? Fold average akkasii kufaadha jechuudha. Income price galiin kee maali? Average kee fooliidha. Galiin kee maali? Raayisiidha jechuudha. Galiin kee dabalaa jechuudha asirratti. People high income uummattoonni maas galii guddaa qaban will pay wanni isaan kafalan lower percentage xiqqaa kafalanii ammallee wanni isaan income taxiin isaanii maali? Guddaadha. Income taxiin isaanii lower percentage kafalanii garuu galiin isaanii guddaadha. Gibirri isaanii maali? Xiqqaa jechuudha. Opposite side jechuudha wanti kun. In the what the connection of his ability to pay approach one may ask okay how many wanti kun jechuun magabaabumatti how is the ability to pay measured asirra dhaabbattee jechuudha. Our what tax this better of the representability wanta dandeettii ati qabdu irratti bakka buuteeti. Ammallee or taxable capacity of individuals jechuudha. Haala kanaan wanti kun jechuudha maali silaa dandeettiin ati silaa kafaltii akkamitti madaalawaa argatta moo bu'uurri gibira dandeettii kafaltii yookaanis dandeettii gibirri itti kafalamu namoota dhuunfaa waliin caalatti bakka bu'uu danda'an. Fakkeenyaaf amma akka yaadametti jechuun safartuun dandeettii waan takka waan safartuu saniin wanni ati safartu sun guddaa yookaan ta'u ta'e akka isa kaaniitiin galii keetii waliin wal faalleessaa jechuudha. Daily of the measure in the measure for ability to pay would reflect entry of the welfare jechuudha. The person can be derived from all options available to him or her including consumption. Haala itti fayyadamtu waan fayyadama san irratti wal caalaa jechuudha. Innis present and future. Present and future. Kani beektu namu. Holding of wealth and the enjoyment of leisure. Informing kun jechuun wal fakkaataa ta'uu hin danda'u jechuudha. Yeroo mara wal dhabaa jechuudha kun. Comprehensive necessary kun jechuudha. Not what? Practicable. Haala practice isaatii yeroo hundaa'u yaada adda addaa iddoo garaagaraa yaada garaagaraa kannaa jechuudha kun. Okay. Haala kanaan dabarfannee jechuudha. Inni biraadha tax system and structure in Ethiopia. Maali? Tax system and structure in Ethiopia. Kana jechuun sirnaa fi caasaa gibiraa Itoophiyaa jechuudha. Haala kanaan haala armaan gadiitti barbaadamaan ammaas isa kanaa jechuudha. Sirriitti waliin deemnaa na hordofaan isiniin jaa. Sirriitti yeroo nan hordofu na hordofadhu. Okay? Haala kanaan waliin deemnaa.
Ethiopian introduced in the concept of what? Income tax in 1944. Imperial issued what? The desire requiring all peasants to pay 1/10 of agricultural product to tax official. Yes. Bara durii san jechuudha. Haala bara 1944 irraa eegalee bara Imperial Haile Sillaaseen biyya tana bulchuu ture san jechuudha. Achirraa eegaleeti seerri isaa gibirri akka kafalamu kan labsame jechuudha. Labsiin isaadha. Achirraa eegaleeti biyya keenya keessatti kan labsame. Innis maali? Itoophiyaan keessatti jechuudha. Kan jalqabe bara kamitti? Bara 1944tti yeroo Emperor of yeroo Empire san itti labsamutti gibirri kan eegale jechuudha. Sirriitti adda baasi. Eessa akkamitti labsame akkamitti wanta ta'e waliin ilaallaa jechuudha. Sirriitti na hordofi. Kuni jechuudha ammas bara eegasan desire of requiring all peasants abbootiin lafaa hundinuu warra qonnaan bultoota irraa jechuudha waan kana godhu turan jechuu fakkeenyaaf inni kunis maali hundi isaanii oomisha qonnaa isaanii keessa harka 10 keessa harka tokko qondaaltota gibiraaf akka kafalan dirqisiisuu dirqamaan kan kennisan jechuu ergasiin sirnoonni gibiraa kun jijjiiramaan mootummaa Itoophiyaa keessatti itti fufee jechuudha. In what? Bara Emperor of Haile Sillaasee keessa. In desire of requiring all the peasant to pay. Abbootii warra peasantootaatiif jechuudha ilmaan warra moototaatiif warreen agriculture abbootii lafaa dirqamaan tax officially kafalu ture jechuudha. Sense of tax regime dirqamaan kafalu ture. Inni kun maali? In change with associated change in the government jijjiirama mootummaatii wajjin kan deemu jechuudha. I'm sorry. Kunneenis kan murtaa'uun maaliini? Ministeera maallaqaatii wajjin jechuun Minister of Revenue wajjin jechuudha. Haala Minister of Revenue wajjin kan lakkaa'amu jechuudha. Inni kunis maali? Yeroo ammaa kana eejensii mootummaa gibiraa walitti qabuuf itti gaafatamummaa kan qabu ministeera galiiwwanii yookaanis Minister of Revenue in the Federal Democratic Republic in Ethiopia dha jechuudha. Ministeerota maallaqaati wanta kana walitti qabuudhaaf kan aangoo itti qabu jechuudha. Isaanis maalirra dhaabbatanii wanta hoggin seera biyyattiirra dhaabbatanii seera mootummaan hundinuu seera garaagaraa qaba. Seera mootummaa hundarra dhaabbatanii jechuudha. Isaanis directive and what regulation on what in the physical policy matter and submit them for parliament in legitimate. Kanumara dhaabbateeti waan biraa miti. Seeruma biyyattiirra dhaabbatee. Federal country in the Ethiopian constitution and law of the revenue in the challenging principle of the federal and what regional federal and regional government. Mootummaa naannoliitti fi haala mootummaa federaalawaattis garaagara ture jechuudha. Haala kanarra dhaabbatee seera mataasaa tumeeti lafa kaawwatee jechuudha. Haala seera inni tume kanarratti waa xiqqoo waliin ilaallee akkaataa orderii isaa ilaallaa jechuudha. Innis bu'uura seera gibiraa irratti dhaabbatee mootummaan federaalawaa Itoophiyaadhaa jechuudha labsii baafate keewwata irratti seera tumate jechuudha. Seera bara the legal farm work ilaallu fakkeenyaaf. Legal farm work warreen hojii farmii warreen hojii qonnaa jechuudha. Sanirra dhaabbatee jechuudha legal farm work for taxation in the proved by proclamation seera bara kana tumame farm work irratti nambara lakkoofsa 33 irratti seera bara 1992 tumame kana irratti jechuudha. The Federal Democratic Republic of Ethiopian Constitution seera bara 1995 tumame kana keessatti maali? Formulated in the sharing of
revenue between the federal and the regional government. Mootummaa naannootii mootummaan federaalawaatis waliin maali? Waan kanarratti asirratti seera bara kana tumame irratti jechuudha wanni formuleet kan itti raggee jechuudha. Mootummaan federaalaaf mootummaan naannootis kana gidduutti jechuudha qoodinsa galii labseen jechuudha kan tumame. Haaluma kanarra dhaabbachuudhaan mootummaan federaalawaatti mootummaa maddoota galii mootummaa federaalawaa qofaa akka ta'an irratti akka kafalaman gibira isaa maal godha ni sassaaba. Mootummaan naannoos kanaanoo irratti akka sassaaban ni godha jechuudha. Haaluma kanaan galii isaanii guurratan kun waan nama dhibuu miti waan salphaadha jechuudha. Haalamma waan farditti deemna jechuudha. Haala kanaan federal government shall lay tax and collect due on what revenue source with what are reserved to the federal government. Kunis kanumaan bakka buufata kunis kanuma naannooti bakka buufata jechuudha. Akka article 51 sub article 10 jalatti jechuudha. Article 50 takka muraa 10 jalatti regional state lay and collect tax mootummaan naannootiis jechuudha. Kanaannoo sanifumaaf sassaaba jennee boo waan biraatiin akka mootummaan naannolees gibira ni kafalu sassaabinsiisaatti eenyu mootummaa kan dirqisiisummaan dirqama maddoota galii kan naannoleef kanneen tajaajiltoota naannoo isaatiin qopheessanii isaanumaan bulchaa turan isaanumaan kan sassaabatan jechuu. Inni kunis bara kamirratti sirritti kan lafa qabate eessatti artikilii 50 takka muraa 10 jalatti seera tumameen namu akka dirqisiifamu ni taasifame jechuudha. In due of what? In duty on a revenue source which of the reserved to the state and draw up of the administrate their representative respective state budget. Okay. Article 52 sub article 2 seera bara keeyyata 52 muraa 2 jalatti seera Apriilii bara 2022 in Ethiopia has 11 regional states and 2 autonomous administration of Addis Ababa and Redar City. Seera kana jalatti adda addatti baasee jechuudha. Mootummaa federaalawaa lamaaf mootummaa naannolee 11 keessatti seera mataa isaa haaretti kan duraan beemalee baasee itti fayyadamaa ture jechuudha. Kun sanumaan xumurama inni biraa mata duree haarawaa jechuudha. Type of tax and tax accounting in Ethiopia. Okay. Kana sirriitti ilaaluu qabdu. 5.4 isa jenneen gosoota herreega gibiraa fi taaksii Itoophiyaa keessatti isaan kun maal sirriitti narraa hordofigaa asirratti jechuudha. Iddoon ijoon asirratti isaanis according to the tax proclamation the tax proclamation seera bara kam tumame number 2086 286 lakkoofsa 286 bara 2002 irratti seera tumame irratti jechuudha. In regulation number 78 78 bara 2002 irratti ammallee kan tumame in Itoophiyaan there are 4 schedule 4 tumee lafa kaayachuu of income what addition of attain income or what gabatee afuriin lafa kaayachuu ramaddii isaatii kun amma leevaaliidhaan gabatee afur schedule 4 lafa kaaye schedule A schedule B schedule C and schedule D and what schedule E of income ordering tokkoon isaa haalaallu income form employment yeroo kana laallu jechuudha. Schedule irratti jechuu giree laallu waliin laalla jechuudha. Schedule irratti inni eedhaa irratti
schedule A. Income form of employment is tax at rate range for 10 up to 35%. Kudhanii haga 35% dha kan kafalaman jechuudha. Hojjettoota irraa jechuudha. Gartee dubbii aluma kanaan jechuun waan biraa miti. Gibirri kasii kun jechuudha. Gibirri galii qaxarrii hojjettootaan kan qabamu yoo ta'u inninis gibira dhuunfaa kanneen kana keessaa hojjettoonni galii hojii isaanii irraa qofa argatan abbootii taayitaa gibiraaf galiin isaanii kan galu parsantaa meeqaaniin? Parsantaa 10 hanga 35ti. Isin harkaa waliin nyaati wanni sirriitti akeekkadhaa. Employment income tax ammallee ilaaluu dandeessu. Employment income tax is what? Withheld by what? Employer and final tax. Isarumaati. That means employees earning income exclusively from employment are not required of the disclosure income to tax in authority. Kana jechuun maali? Wanti inni irraa kafalamu salary wage and allowance bonus kanneen jira jechuudha. Employment income include following earning kan akkamitti akka kafalamu waliin ilaallu. Inni eedaa jechuudha. Minda irraa akkamitti kafalamu minda boonasii amallee koomishinii fi amallee kafaltii malee yookiin kafaltii biroo hojjettoota tokko hojii dabaree amma yookiin gara fuula dura isaaniitti ilaalchisee argatee irratti kan kafalaman fakkeenyaaf salary wage inni iseenuu kana allowance overtime bonus isa overtime itti koomishinii isa itti argatan amallee duty or what other remuneration jechuudha. Remuneration received by an employee in the respect of past, current of the future employment. Kara fuulduraatti illee kan kafalamu wanteen akkana kun hojjettoota irratti kan kafalaman yookaan isa irratti kan laalaman jechuudha. Isaan kunneen maal waliin laalla. Kunneen gatii takka irratti dhaabbateeti immoo wanni kun value of what? Benefit received by employee in what? Respect of past, current or future employment. Karaa fuulduraattis jechuudha. Ammallee inni biraadha. An amount received by employee on termination of employment, whether paid voluntary under the agreement to, because legal proceeding including what? Composition of what? Reductions or lose employment. Kanarraa kana feechuu kan kafalan paymentoota akkana kana laallatee isarra dhaabbatee waan attoota adda addaa ni kafalchiisa jechuudha. Haala kanaan gibirri Itoophiyaa keessatti kajulii mataa isaatiin kaa'ameeti ramadamee jira jechuudha. Maallaqa hojjetaa tokko irraa hojii addaa kutuun argate yookaanis fedhii isaatiin waliigaltee isaa jalatti yookiin maal sababa adeemsa seeraatiin kan kafalamee yoo ta'an malee fakkeenyaaf baay'een isaa maali? Akka beenyaa jechuun fakkeenyaaf beenyaa akka mindaa beenyaan kun kafaltii akka waan takkaa jechuun gumaafaa fakkeenyaaf beenyaan garuu beenyaa ogeettan kafaltii kasii jechuun kafaltii dhuunfaan kafalama. Haala akkasiitiin inni kafalamu voluntarily under the agreement waliigaltee takka waliigalanii
because legal proceeding including what? Any composition inni kafalamu sun for what? Reducing redundance or loss employment inni ayro akasi kan kafalamu beenya waan akka beenyaatti walii galtee takka walii galtiin kafalaman jechuu isa irraa kafala bamu jechuudha haala kanaan tokkoon isaa lafa kaa'amee jira gabatee kana keessatti sirri ilaaltan ijumaan isiniif hima achirra dhaabbattanii waan ta'u ni dubbattu jechuudha okay sirriitti na hordofi laali monthly employment ji'an jechuudha incoming birriin Itoophiyaan kan kafalamu jechuu employment hojjettoota mootummaa qofa irratti immoo wanneen kun kan ta'u income tax rate income percentiidhaan kafalaman amma 600 kafalamu 600 duwwaadha haga 600 yookaanis 0 up to 600 is what 0% namni kun sadarkaa kana gidduutti maali gibiran kafalu wan mindaan hanga kana gibira waan irraa kafalan hin qabu jechuudha 600 takka haga 1650 irratti 10% tu kafalama garte 1650 takka haga 1200 gidduutti maaltu kafalama 15% dha jechuudha hala kanaan haga 7,800 one up to 10,900 jechuudha 30% tu kafalama jechuudha more than 10,900 oliin jechuudha parsantaa 35tu kafalama jechuudha orderii kanaan biyya teenya keessatti kafalama haala kanaan formula of dandee kan mataa isaa qaba bifa kanaan nama hanganaarraa parsantaa hanganaatu murama achirra dhaabbattee itti neeyitee haala saniin mindaa nama takkaa baasuu dandeessaa jechuudha yeroo peeroola dalaytu jechuudha haala kanaan waan salphaadha kuni kaamee jira jechuudha biyya teenya keessatti laaluu dandeessu nulaal employment income tax deduction amma gizee deduction an gizee dalaynu jechuudha gizee dalaynu maasirratti sirriitti ilaala sirriitti qotu employment income per month ji'an kan kafalaman jechuudha isaanis employment income tax rate deduction jechuudha haala kana keessatti laali qotu itti leeytaa jechuudha maali in maal bakka bu'a taksiin maali haala kanaan laaltaa jechuudha inninis maali employment employment income jechuu bar employment income tax is equal to I maali income galii san baay'isii parsantii inni kennamuu san jechuudha saniin baay'iftee isa ati arkattuu san jechuudha okay haala kanaa wanni ati kafaluu dandeessu meeqa hanga kana jettee murteessita jechuudha an mindaa qiyyaarraa gibira hanganaan kafalaa parsantii sadarkaa keessa jirtuu san qofatti neeyitee isa silaa irraatti kafaltu san jechuudha parsantaa saniin baay'iftee isa san arkachuu jechuudha kanuma waan biraa miti waan salphaadha haala kanaan laaltee adda baasuu dandeessa okay dalageen fakkeenyaaf mindaa nama takkaa dalageen telegiraama keessa irratti isiniif kaa'a telegiraama keessa isiniif kaa'a achirratti hordofuu dandeessu haala kanaan barnoonni keenya kaarraas kanumaan raawwataa giza biraa barnoota biraatiin akka walitti deebinuutti hanga walitti deebinuutti nagaan naa jiraadhaan isiniin jaa laayik sheer sabskiraayib koomaant godhuudhaan na jajjabeessaa barnoota hafanii waliinis turtii gaarii qabaadhaa kan dabarsines sirriitti irra deebi'aatii hordofaan isiniin jaa yeroo gaarii qabaadhaa